Maqaa Abbaa, maqaa Ilmaa, maqaa Hafuura Qulqulluu, Waaqayyo tokkoon. Ameen. Sinkisaara ji'a fulbaana 25. Guyyaa kanatti raajaan guddichi Yoonaas ni boqote. Raajaan Yoonaas mucaa dubartii biyya Sarptaa kutaa Sidoonaa keessa jiraattu kan raajaan Eeliyaas du'aa kaase, Eeliyaasiinis kan tajaajilee fi kennaan raajummaa kan isaaf kennamedha. Kana booda maqaan isaa ol kan jedhee fi kan galatoome Waaqayyo gara biyya Nanawwee deemiti biyya keessan guyyaa 3 keessatti ni baddi jedhi barsiisi jedhee ajaje. Yeroo Waaqayyo akkas jedhenitti Yoonaas garaa isaatti akkas jedhee yaade. Waaqayyo otuu isaan balleessuu barbaadeera ta'e dhaqii barsiisi jedhee nan ajaju ture. Waaqayyo Waaqa dhiifamaatii. Yommuu inni dhiifama isaaniif godhutti immoo ani raajii sobduu akka hin jedhamneef nan sodaadhe. Raawwatanii barumsa koo hin fudhatanii yookiin na ajjeesu gara biyyattii sanatti deemee akka hin barsiifneef dhokadhee Waaqayyo jalaa yoon dhabame naaf wayyaa. Yaa obboloota koo, uumamni uumaa isaanii Waaqayyoon jalaa dhokachuu ni danda'aare? Yoonaas kunis raajota ijoollee Israa'eliin barsiisan keessaa tokko ta'ee osoo jiruu kana wallaaleere. Haa ta'u malee Waaqayyo ogummaa isaa kan hin mul'anneen kana raawwate. Guyyaa 3 fi halkan 3 garaa qurxummii guddichaa ilkaan dheeraa qabu yookiin shaarkii keessa buluun isa qorichi keenya guyyaa 3 fi halkan 3 awwaala keessa turuu isaaf mallattoo akka ta'uufi. Akkasumas Yoonaas homaa osoo hin miidhamin garaa qurxummii guddichaa ilkaan dheeraa qabu keessaa ba'ee qoricha keenya Kiristoosis osoo hin jijjiiramin du'aa ka'eera. Akkas ta'e Yoonaas Waaqayyo duraa miliqee gara biyya Tarseesitti deemuuf ka'e. Gara biyya Iyopheetti gad bu'ee doonii gara Tarsees deemtu argate maallaqa isaatiin doonii sana kireeffate. Waaqayyoon jalaa miliqeera waan ta'eef isaan wajjin gara Tarsees deemuuf doonitti ol ba'e. Waaqayyoos qilleensa cimaa galaana sanatti fide. Dhahaan galaana sanaas ol ka'ee dooniin isaaniis cabuu ga'e. Warri dhahaa galaanichaa kutanis hunduu sodaatanii gara waaqolii tolfamoo isaanitti iyyan. Akka doonii isaanitti salphatuuf maallaqaa fi meeshaa isaanii baasanii galaanatti gatan. Yoonaas garuu yeroo sana gara doonittii keessaa rafee kurruufa ture. Namni dhahaa galaana kutu sunis gara Yoonaasitti gad bu'e. Maaltu si raffisaa? Akka nuti hin duuneef Waaqayyoo akka nu fayyisuuf ka'iitii maqaa uumaa keetii waami jedheen. Dhiphinni kun kan nurra ga'eef gatii cubbuu eenyuu akka ta'e baruuf koottaa carraa buufanna jedhan. Yommuu buufatanittis carraan sun Yoonaasiin baase. Isaanis rakkinni kun kan nu argateef cubbuu eenyuutiin akka ta'e nutti himi. Atis kan ati waaqessitu maalidha? Eessarraayis dhufte? Biyyi kees eessa? Bakka ati deemsus eessa? Qomoon kees eenyudha jedhaniin. Yoonaasis ani tajaajilaa Waaqayyoo kanan ta'e nama Hibruuti. Uumaan koos samii fi lafa kan uume, galaanaa fi lafa gogaa isa uume Waaqayyoodha jedheen. Namoonni kunis baay'ee sodaatanii maal gootee jirtaa jedhaniin. Innis Waaqayyoon jalaa miliqee akka deemeetti hime waan ta'eef isaanis ni baranii. Galaanni sun jeeqamaa waan tureef bubbee guddaanis ka'ee waan tureef galaanni kun akka nu dhiisuuf egaa maal sii goonuree jedhaniin. Yoonaasis baasaatii galaanicha keessatti nagataa, galaanni kunis isin dhiisaa, obomboleettiin galaana guddaa kanaa kan isinitti dhufe sababa koo akka ta'e ani beeka jedheen.
galaanittiinis waan goolamtuuf dhahaan ishee waan isaan irratti ol kaatuuf gara lafaatti deebi'uu fedhan garuu hin danda'amneef hundumtuu tokkummaadhaan gara Waaqayyootti iyyan. Maaloo gatii nama kanaa hoo dhugumatti ni balleessinaa siif hin ta'u maaloo ati waan jaallatti raawwatte hoo dhiiga nama qajeelaa kanaa harka keenyarraa hin taasisin jedhan. Kana booda Yoonaasiin kaasanii gara galaanatti gatan. Galaannis kaffaltii ishee fudhattee gab jette. Namoonni sunis Waaqayyoon sodaatan. Aarsaas isaaf ni dhiyeessan. Waadaas ni galaniif. Waaqayyoos qurxummiin guddichi ilkaan dheeraa qabu Yoonaasiin akka liqimsuuf ajaje. Yoonaasis garaa qurxummii guddichaa ilkaan dheeraa qabu keessa guyyaa 3 fi halkan 3 taa'e. Yoonaas garaa qurxummii guddichaa ilkaan dheeraa qabu keessa osoo jiru kadhannaa kadhate. Kana booda qurxummiin guddichi ilkaan dheeraa qabu sun Yoonaasiin gara Nanawweetti dhufe. Jechi Waaqayyoo lammaffaa gara Yoonaas dhufe. Akkuman jalqaba barsiisi jedhee sitti himetti ka'ii gara biyyattii guddittii Nanawwee deemiti barsiisi jedheen. Yoonaasis akkasuma Waaqayyoon barsiisi jedhee akkuma Waaqayyo barsiisi jedhee itti himetti ka'ee gara Nanawwee deeme. Nanawween Waaqayyoof biyya guddoodha. Dallaan ishee marsee jiru balbala hamma balbalaatti deemsa miillaatiin deemsa guyyaa 3ti. Magaalattii seenuuf dhiyaate. Karaa guyyaa tokko yommuu isa hafu Nanawween guyyaa 3 keessatti ni baddi jedhee barsiise. Namoonni Nanawwees jecha Waaqayyootti amanan. Soomii haa soomnu jedhanii labsanii uffata isaanii isa haaraa dhiisanii xinnaanis guddaanis afata gurraacha uffatan. Mootiin Nanawwees kana dhaga'ee teessoo mootummaa isaarraa ka'ee uffata mootummaa isaa dhiisee uffata gaddaa uffate. Daaraa fi awwaararras ni taa'e. Namoonnis ta'ee saawwan homaa hin nyaatin, gurguddoonis xixiqqoonis hin dhugin, bineeldonnis gara margaatti hin bobba'in, bishaanis hin dhugin jedhee labsii labse. Waaqayyos hojii isaanii isa badaa irraa akka deebi'an argee waan hamaa isa dubbate irraa deebi'ee isaan irratti badiisa hamaa hin finne. Yoonaasis gadda cimtuu gaddee gara uumaa isaa Waaqayyoottis akkas jedhee kadhate. Ani jalqabuma yeroon biyya koo ture akkas jedhee hin dubbanneeree ati dhiifama kan namaaf gootu gara laafessa dheekkamsa hamaa fiduu irraa kan fagaatte arjummaa kee kan baay'ate waan hamaa fiduu irraa akka ati deebitu beekaa. Kanaafin si jalaa miliqee gara Tarsees deeme. Raajii sobduu jedhamaa jiraachuu koo irraa du'a naaf wayyahoo maaloo amma lubbuu koo foon koo irraa addaan baasi jedhe. Waaqayyos Yoonaasiin taatee kanatti ati baay'ee gaddite moo jedheen. Innis eeyyee baay'een gadde jedhe. Kana booda Yoonaas magaalaa sana keessaa ba'ee magaalattiidhaan ala taa'e. Godoo hojjetee waan biyyattii irratti ta'u hamma arguttis gaaddisa ishee jala taa'e. Hadhooftuun biqilee mataa Yoonaasiin akka golguuf Waaqayyo hadhooftuu ajaje. Hadhooftuun sunis yeruma sanatti biqiltee aduun mataa Yoonaasiin akka hin dhukkubsinee fi mataa Yoonaasiin golge. Yoonaasis hadhooftuu sana biqiluu isheetti baay'ee gammade. Bulees Waaqayyo raammoon dhufe akka hadhooftuu sana rukutuuf ajaje. Hadhooftittis ni kute, isheenis ni gogde. Waaqayyos yeroo aduun baatetti qilleensi ho'aa gubuu qabu haa dhufu jedhee lammaffas ajaje. Qilleensi sunis dhufee mataa Yoonaasiin dhukkubse. Innis hamma sammuu dhabutti ga'e. Garaa isaattis baay'ee aaree jiraachuurra du'uu naaf wayya jedhe. Waaqayyos Yoonaasiin buqqee hadhooftuun sun goguu isheetti baay'ee gadditeeree jedheen. Innis eeyyee du'uun qaba hamma jedhu irra ga'een gaddeeyyu jedheen. Waaqayyos ati hadhooftuu guyyaa tokkotti biqilte guyyuma tokkotti kan gogde kana bishaanillee hin obaafne kan ittillee hin dadhabnetti gaddita. Ani immoo biyya Nanawwee kan namoonni bitaa fi mirgallee adda baasanii hin beekne 12,000 ta'anii fi bineeldonni hedduun keessa jiraatan biyya guddoo kanaaf hin gadduure. Nama balleessaa isaa irraa deebi'ee qalbii jijjiirratuuf ani dhiifama kan taasisuu fi kan fayyisudha hoo jedheen. Kana boodas Yoonaas ka'ee
gara biyya isaatti deebi'ee nagaadhaan boqote. Umuriin isaas guutummaatti waggaa 170 ture. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Nunis kadhannaa isaatiin nu haa fayyisu. Sugni isaas nurra haa bulu bara baraan. Ameen. Guyyaa kana Fooqaaf, Yohannisiif, Indiriyoosiif, Phexrosiif, Phaawulosiif, Inxooniyoosiif, Barbaaf yaaddannoo isaaniitu ta'e. Sugni isaanii nu wajjin haa ta'u bara baraan. Ameen. Guyyaa kanattis ba'umsa gannaatu ta'e. Keenya samiirra kan jiraattu maqaan kee haa galatamu. Mootummaan kee haa dhufu. Jaalalli kee samiirra akkuma ta'e akkasumas lafarratti haa ta'u. Soora keenya har'aaf ga'u nuuf kenni. Yakka keenyaas nuuf dhiisi. Nutis kan nu yakkaniif akkuma dhiisnu qorumsaatti nu galchi. Hamaarraa nu oolchi malee. Mootummaan kan keetiyoo. Humnis galannis bara baraan. Ameen. Yaa giftii keenya dubaroo Maariyaam. Nagaa ergamaa Gabriel qulqulluutiin. Nagaa siin jenna. Yaada keetiin dubaroodha. Foon keetiinis dubaroodha. Yaa haadha Waaqayyoo siif galanni haa ta'u. Ati dubartoota keessaa kan eebbifamtedha. Firiin gadameessa keetiis kan eebbifamedha. Kennaan kan guutamte gammadi. Waaqayyoon si wajjin jira. Jaallatamaa ilma kee Gooftaa keenya Yesuus Kiristoos irraa araaraa fi dhiifama nuuf kadhadhu. Cubbuu keenyas akka nu dhiisuuf hanga bara baraatti. Ameen. Galanni haa ta'u Abbaaf, Ilmaaf, Hafuura Qulqulluu bara baraan. Ameen.